Harka fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show yooyyaa nageenyi badhaadhaa. Sagantaan Qaanqee Show toora Feesbuukii fi Yuutuubiitiin gama keessanii torbaniin kan dhuftu kan torbee kanaaf fudhadhee dhufeera. Sagantaa Qaanqee Show keessatti dhimma Oromoof Oromiyaa irraa dubbanna. Kan nutti dubbatanis Oromoota. Torban darbe waadaa isiniif galeen ture. Akkan artisti Caalaa Bultumee fudhadhee gama keessanitti dhufu. Kunoo har'a fedha Waaqayyoo ta'ee Caalaa Bultumee toora Skype irraan qaba. Waa'ee ajjeechaa shookanneessaan obboleessa keenya irratti ta'e Afrikaa kibbaattis baay'ee nu gaddisiise. Ajjeechaan akkasii kun kanaan duras biyya Saawud Arabiyaa keessatti hiriyoonni lama wal waraananii lubbuu lama darbe Oromoo irraa. Sana duwwaa yoom ta'e biyya Masir magaalaa Kaayiroo keessattis intala durbaa fooqii kurnaffaa irraa kara foddaa gad darbatamtee lubbuunsee darbeera. Maatiinsee fagootti eegaa turan karaatti hafteeti. Ajjeechaa akkasii kana keessa yommuu ta'u namni yookiis walitti hin bu'u jechuun hin danda'amu. Namni wal dhaba. Yeroo wal dhabiinsa akkasii kun uummatus diinni keenyas tokkummaa amma arganne kana booressuudhaaf qaawwa argate keessa seenee Oromoo amantaan gandaan walitti buusuun warri halkanii guyyaa amuummatan qaawwa kana keessa galanii akkasaan waan tokko hin goones wanta kana irratti hojjechuun dirqama waan ta'eefin artisti Caalaa Bultumee qabadhee gama keessa itti dhufeera. Artisti Caalaa Bultumee kan hin gaafadhu gaaffiidhuma keessan. Social media Facebook keessatti deemu Caalaa Bultumee gaafadha. Caalaan Bultumees caamsaa gaafa kudhanii waamicha ani godhe simatee gama kanatti dhufuu isaatiifis guddaan galateeffadha. Oromoonni wanti baruu qabdan Qaanqeen Show keessan kooti kan hunda keenyaati. Wanti irratti hojjennuttis waa'ee Oromootaati. Waa'een tokkummaa Oromootaa immoo nu biratti keessatti Qaanqeen Show biratti vaaliyuu guddaa qabdi. Kanaaf irratti hojjenna. Kana gaafa hojjennus immoo dhagaan nutti hin guuramu jechuu miti. Dhagaan nutti guuramus irra tarkaanfannee hojii uummataa hojjechuudhaaf yoomiyyuu dudduubatti hin deebi'u. Kan waadaa isiniif galu. Artisti Caalaa Bultumee afeerraa Qaanqee Show si godhe simattee asitti argamuu keetiif guddoon si galateeffadha. Caalaa baga nagaan dhufte. Baga nagaan na eegde Habtaamu guddaa galatoomatillee. Ayyee yeroo darbe gaaffiif deebii si gochuudhaaf saganteeffadhee ture.
haaluma yeroo darbirraa maanguddoon xiqqoo turinaan jiranii sana boodammoo neetwoorkiinis na mijoofne har'a immoo bifa kanaan wal agarreerra. Egaa harri Caalaa Bultumee eenyudha jedhee uummata Oromoo wajjin wal si barsiisuuf miti. Hojii kee namni hedduun ni beeku. Caalaa Bultumee eenyu akka taate hedduutti si beeku. Booddana kana garuu waan tokko maqaan kee si dhaamaa jira. Caalaa Bultumee sooshaal miidiyaa keessatti baay'ee deemaa ture. Anillee yeroo baatii tokko waliin jala deemee si barbaadaa ture. Haala kanaan immoo walitti dhufneerra. Atis iyyama kee ta'ee fedhii kee ta'ee gama kanatti waan ta'e irraa gaaffiif deebii naa gochuudhaa fi naa iyyamuu keetiif irra deebi'een si galateeffadha. Mee Caalaa Bultumee waan Afrikaa Kibbaa keessatti ajjeecha shukanneessaa obboleessa keenya Mahammad Said gubbaa irratti ta'ee mee akkamittiin nu ibsita wanta kanarra? Galatoomi Habtaamu garuu ajjeechaa Mahammad Said irratti gaggeeffame anas akka ilma Oromoo tokkotti baay'ee na gaddisiisa. Maaliif guyyaan gaafas ture guyyaa baay'ee jechuun ilmi namaa kun guyyaan hundi namaaf mijataa ta'ee yookaan namni akka bahetti waliin galuun yeroo ittiin danda'amne ture. Guyyaa gaaf sanaa gaafti sun guyyaan 27 ture. Ani halka jechuun guyyaa sanarra nama Caalaa Carcar jedhamuu fi Okaash jedhamu waliin gara mana kiyyaa galee jechuun halkan keessa naannoo sa'a 6 dargaggoo Mahammad Saidii fi namni Leencoo jedhamu naaf bilbilanii turani. Yeroo naaf bilbilan irbaata nyaanna eessa jirtanaan jedhanii anis hawaasa South Africa kam faanayyuu walitti dhufeenyi nani qabu hariiroo nani qabu Oromummaa fi jaallummaa dhugaa sana yookaan immoo obbolummaa dhugaa sanaan alatti wanti nani qabu kan biraan jiru hawaasuma sana faana jiraadha. Kanaaf isaan naa bilbilaan keessattuu dargaggoo Mahammad Said kanaa fi ijoolleewwan sana waan amanuuf kootu irbaata waliin nyaanna naan jedhanii anis eessa jirta jedhanii naa bilbilan kiyyan jiran jedheeni isa booda taaksifaayiidhaan yookaan immoo taaksiidhaan gara mana kiyyaa dhufanii yeroo mana koo ga'an gadi bahi naan jedhanii anis ijoollee lamaan sana waan hojii isaanii xumuranneef manuma koo turanii isaan manatti dhiisee tanan dargaggoota sana lamaan manatti dhiiseen Leencoo fi dargaggoo Mahammad Saidin bahe jechuudha. Eeriyaadhuma sanaa nyaannaa jedheeni gaafadheen hin ture lakki gara Meelvil deemnee nyaanna naan jedhanii halkan keessaa sa'a 6 ture. Yoo nuti taaksii isaan ittiin dhufan sanaan achuma yeroo iddoo sana geenyu akka carraa hoteela nuti dhaqne sana namatu wal lolaa ture. Kan wal lolaa ture immoo nama Maammush jedhamuu fi Haayilaand jedhamu ture. Isa booda maali lolli kun jennaan nama Maammush jedhamuu fi Haayilaand jedhamutu wal lolaa jiradhanii isa booda Haayilaand sana boodigaardonni yookaan nagaa eegsiftoonni mana san keessa jiran qabanii gadi baasanii anis immoo ijoolleewwan kaan kan saba biraa ta'an Eertiraanota wayii ture isaan waan hin beekuuf nuti keessa seennee taniif Leencoon kun nyaata wayii ajajnee turree isa booda Mahammad Said kun dafeen dhufne daqiiqa murtaa'eef alarra dhaabatee nama Haayilaand jedhamu kana waliin haasaa turanii. Leencoonis gadi bahee ilaalee anillee gadi bahee ilaalee wantichi waan lolaa hin fakkaatu. Namichi Maammush jedhamu kunis gabbahee deebi'aa. Isa booda waamnee nyaata kana nyaannee nuti gidduudhuma sanatti dargaggeessi Faisal Zinaab jedhamuu fi Khalid namni jedhamu dhufanii isa booda haasaan sun jajjabaachaa dhufee yoo haasaan kun jajjabaachaa dhufu jechuun afaan daddarbaa walitti dubbachaa turanii agallu jedhee ijoollee sanaan yoon ana birallee darbee namoonni jiran kan biraallee isin waliin dhuftanii waa'ee isaanii keessan galiina isaan dhimma biizineesaa irratti wal lolu jedhanii maaliif dhimmi biizineesaa kun jedhee yoo nan isaan gaafadhu kanaan dura nama Maammush sun nama Mucee jedhamuu fi nama Haayilaand jedhamu kana helikoophteraan karaa irratti osoo isaan nama karaa seeraan alaa fichisiisaa dhufanii jarreen kun isaanis waan kana kan hojjetanii sanaan helikoophteraan qabsiise jedhanii sababa sana wal lolaa jiru naan jedhanii erga akkas ta'e wanni kun dhimmi kun nan ilaallatu koottaa hin galla jennaan
namni Maamush jedhamu kun fi Faisal kun galuu feete gali malee nuturra wal beekaa ijoollee isaan kana of fedhe natu buusa mana isaaniitti attoo galuu feete gali naan jedhanii maaliif lafti sunis saatiinis deemaa dhufe lafti sunis lafa Afrikaa kibbaatiif akka barbaadetti abbaan fedhe rasaasaan kan si dha'uudha. Jarreen sunis guyyaarraa eegalanii waan tokko waan wanti jechaa turaniif anis dhiisee tanan nan deemee erga nan buusa naan jedhee Faisal kun nan buusa natu buusa naan jedhee anis biraan deemee jechuudha. Mana koon galee mana kiyyaan bule jechuudha. Wanta kana keessatti akka sooshaal miidiyaa irratti deemuurraan si gaafadha caalaanii akka miidiyaa tokkotti waan uummata si gaafatuun si gaafadha uummata bakka bu'e jechuudha. Caala ajjeechaa kana keessa ati harka qabda? Abtaamu akkuma siin jedhe ani bakkuma sanatti kanan isaan dhiisee deemee mana kiyyaan galee manan bule ajjeechaa kana keessa harkallee hin qabu. Ilma Oromoo ajjeesuu miti ani hagan har'a gahetti naannoon itti dhaladhe Oromiyaa yookaan naannoo aanaa jalduu keessatti daa'imummaa koo irraa kaasee barnoota koos dhiisee hojii kiyyas dhiisee waa hundumaa sadoo dhuunfaa kiyyaa hunda dhiisee saba kanaaf qabsoo qeerroo fi qarreen Oromoo gaggeessan keessatti daa'imummaa koo irraa kaasee kan hirmaachaa ture. Sana keessatti wanta Oromoon naaf hubachuu qabu ani naannoon itti dhaladhe irraas maatiin irraa dhaladhe irraas kaasee abbaan fedhe kana mirkaneeffachuu danda'a. Naman jaaladhu nama Oromoo ajjeesuu miti ani ija hamaadhaan ol jedhee ilaaleen beeku. Ajjeesuus immoo toon barbaade ani haala ittiin asaamaa ture sanaan wanti ilma Oromoo ajjeesuuf yookaan haala suukanneessaa sanaan wanti ajjeesuuf hin jiru jechuun barbaada. Ajjeecha sana keessaa harkallee hin qabu. Ani akkuma siin jedhe nyaata waliin nyaanne biraan galee waan sana keessa hin turre. Kana wal biratti dhiisee deeme dargaggoo Leencoo Kaalidii fi Faisal Zinaab Maamush kanaafi nuturra wal beekaa waan han jedhaniif sana turuun feene jarreen kana wal biratti dhiisee deeme. Isaan immoo eriyaa tokkotti naannoo Meefel jedhamutti waliin galaniif Kaalidii fi Faisal kun jechuudha. Achitti dhiisee deeme ani wanti irraa quba qabu hin jiru. Ajjeechaa kana immoo ilma Oromoo wanti ani ajjeesuuf hin jiru jechuu barbaadeen ajjeechaa kana keessa harkaan qabu olola maqaa balleessiti wanti kun. Mee ajjeechaa kana keessa yoo harka hin qabdu ta'e akka amma dubbattu kanatti maaliif gadi baatee sooshaal miidiyaa karaa maanguddoolee karaa bifa adda addaatiin himachuu hin dandeenye? Maaliif wanta akka kana keessa hin jirre ibsachuu hin dandeenye? Galatoomee Haftaamu yeroo sanaaf wanti ani haala sana ibsachuu hin dandeenye ganama waraqaan kiyya waan narraa gubateef waraqaa malee biyya tokko keessa jiraachuu hin dandeessu. Gara Piriitooriyaa jedhamuun halkan sa'a 11 deeme. Yoon eriyaa sana ga'u guyyaan ayyaana ture cufameera naan jedhanii gidduu sana keessatti namoonni hedduun naa bilbilaa turanii namoota naa bilbilaa turan keessaa Maammar Sayyid ajjeefameera eessa jirta naan jedhanii namoota hedduu naa bilbilanii anis Piriitooriyaan jiran jedheeniini sana keessaa namoonni hedduun har'a eessatti akka ati dhuftu laallaa si ajjeesuuf si barbaadu boolla qotadhu namoota naan jedhan faatu ture doorsisni garagaraas waan tureef yeroo sanaaf mana nama gurraachaa kana nani beeku osoo waa tokko illee fudhatiin laaptooppiin koos wanti hundi bilbilli koo ammumayyuu mana sana keessa jira aayifooniin ani qabu mana san ture manuma keessattan dhiisee waa hunda dhiisee deeme jechuudha. Yeroo sanaaf bilbilli ani harkaa qabu wanti waa hedduu hin qabu ture lakkoofsa namaa hedduullee hin qabu ture mana gurraacha dhokadhee sana namtichi nageenya isaatiif jecha yeroo sanaaf bilbilallee narraa fuudhee rifeensallee akkana ni haddadhu na taasise. Kanaaf tokkoffaa waraqaa hin qabu. Namni waraqaa hin qabne biyya tokko keessa waraqaa gubateera. Sunuu yakka kan biraati. Inni kun immoo kan biraati. Anis lubbuu kiyya baraaruudhaaf jecha namni emotional ta'e waa iddoo hojjechuu waan danda'uuf anis ofirratti hin dhiisu waan ta'eef waan sana gochuurra immoo jedheen anis yeroodhaaf waan sana jalaa dhokadhe. Namni sunillee aganani har'a fuula uummata Oromootti as ba'ee waan kana dubbadhuutti nama maneen turre namoonni dhugaa jiru dubbatan immoo waan wantoota sana haga tokko waan argaa dhagayeefillee namni sun
miila kee fageeffadhu jedhee yookaan carraa kana immoo argadhee amma siinis wal arginee anis waan hin taane keessan ture har'a uummata kiyyaaf waan sana ibsuu yaale jechuudha. Ayyee caala. Ayyee hedduu galatoom. Meesiif Mahammad Said gidduu wal dhabbiin tureera. Kanaaf Mahammad Said gidduu jaalala Oromummaa jaalala obbolummaa akka saba Oromoo tokkootti kabajaa guddaa walii qabaachuu malee wal dhabiinsi nuti ani ibsaduu turellee hin jiru. Waan si ajaa'ibu keessaaf ta'amu dargaggoo Mahammad Said sanaan dura waan taasaa turetu jira jechuun akka biyya isaa yaadee fi akka Oromiyaa galu natti himaa ture. Obboleessi isaallee hidhaa akka jiru waa hunda na taphachiisee haalli jiru Saawuz Afrikaa isa gootellee mucaan kun na haasofsiisaa ture. Yeroon du'ee isaa dhaga'u keessi koo akka malee gadda guddaatu natti dhaga'ame. Kana jedhee siif ibsuu hin danda'u. Anis dhuguma dhugaadha. Wal dhabbeen anaa fi Mahammad Said dargaggoo Mahammad Said gidduu jiru hin jiru. Kan haala ittiin ibsuun beeku. Galatoomii caala. Meeqa biraa wantan si gaafachuu barbaade sooshaal miidiyaa irratti wanti dhageenye gaaffileen koo waan si gaafadhu waanuma sooshaal miidiyaa irratti deemudha. Waa'een Oromoo na ilaallata. Kanaafan siinillee gama kanatti fide. Keessatti immoo ati artistii Oromooti. Yakka hojjette yoo hojjette kana akka itti gaafatamtu yoommoo maqa balleessitees akka itti gadi baatee dubbattu afaan kee irraa namoonni dhaga'uu waan barbaadaniifin malee wanta kana bal'isuu yookaan xiqqeessuudhaaf jedhee miti ati nama kabajaa uummata Oromoo biratti qabdudha. Waan nama si gaafadhu kunis waan uummanni si gaafatan waan sooshaal miidiyaa irraa deemuun si gaafadha. Guyyaa sana namni dhaqee Mahammadiin manaa fuudhe sii jedhama ati immoo akka amma jechaa jirtu kanatti dhufanii isaantu manaa na fuudheette. Wanta kana yeroo sana ijoolleen mana yeroo turte si bira turan jiru. Sana ragaa qabatamaa argachuudhaaf gibbiin ani keessa jiraadhu kaameraa qaba. Sa'aatiin ani itti ba'e sanatti illee kaameraa sana duubatti abbaan fedhee dhaqee chee gochuu danda'a. Kuni waan qabatamaadhaan lafa jiru jechuudha. Ayyee galatoomi. Barreeffamni madheen gadda kana maqaa keetiin gallakkifame situ gallakkise Facebook irratti. Eeyyeen. Namoonni waan hojii achirraa argachuu danda'u jechuudha. Okay. Kabiraan immoo ergii wanti kun ta'ee haga barreeffama sana gallakkisuu taate waan biraa poostii gootee beektaa Facebook irratti. Facebook irratti poostii godhee beeku. Hayyee. Akka nama tokkootti akka artistii tokkootti wanti ati gama keetti badiidha jettee fudhattee Oromoo dhiifama gaafattu maaltu jira caala? Jechuun dhiifamni Oromoodhaan wanti nani dhiifama jedhu yoo jiraate waqtii sanatti haala ho'aa sanatti waan sana ibsuu dadhabuu kiyyatti dhiifaman Oromoon dhiifama gaafadha. Garuu haala ajjechaa kanaan immoo wal qabatee waan ani hin goone irratti waan ani hin dalagne irratti lubbuun hin baasne irratti Oromoodhaan gumaana bitaa yookaan immoo gumaan kafala jedhee dubbachuun dabdeedha kun mataa isaatiin. Waan ani hin goonetti anis saba koo waamu dhugaan harka Rabbii jirti dhugaan harka Waaqaati kan jirtu dhugaan ilmoo Waaqaati jedha Oromoonis. Kanaaf yoon illee du'e Oromoodha gumaa kiyya nyaatu yoon ajjeeses kan kafalu gumaa Oromoodha. Yoo sabni biraallee anaan waa tokko godhee gumaa sana kan baafatullee Oromoodha jechuun barbaada. Anis immoo saba kanaaf kabajaa guddaa jaalala guddaan qabu gama kanaan ibsuun barbaada. Olola maqaa balleessina irratti deeme kana namoota hedduu turan sana keessaa addatti kan kiyya waan an galgala waliin turee nyaata waliin nyaadhee galeef qofa waan addatti ba'ee sun afarfameef ani hin beeku. Gama biraatiin immoo namoota emotional ta'anii waa osoo hin hubatiin viidiyoo garaagaraa hojjetanii arraba hin taanee fi safuu fi seeda Oromoo eeguu dadhabanii namoota waan garaagaraa jechaa turaniif dhiifama godheera fi asumaan gama kanaan jechuudha. Gara fuulduraatti waan hin hubatamnee fi waan hin beekamne tokko irratti osoo hin hubanne waan saba walitti naqu waan saba diigu osoo hojjechuu baatanii baay'ee gaariidha. Gama karaa biraatiin immoo dargaggoo Mahammad Said ajjeefamuu anillee gadda natti dhaga'ame.
ibsuun barbaadaa baay'ee nama jaalladhuuf nama jechuudha. Gama biraatiin kan iddoo akkasii jira, Eertiraa jira, maal jira warra jedhanii maqaa namoota garaagaraa Noorwee jira jedhanii maqaa namoota garaagaraa maxxansaniifis immoo dhaamsa tokkoon dhaamuu barbaada. Waan si ajaa'ibu keessaa paaspoortiin ani qabu ture. Paaspoortii kiyya nama Taajuu Jibriil jedhamutti kennee waraqaan kiyyas immoo achuma mana san keessa jira fuudheen baanee paaspoortii kiyya sana Taajuu Jibriil bira jira. Waraqaa wayiin siif hojjedhaa yookaan gama ittiin konnekshinii jiruun biyya kana baata kan jedhu ture isaan dura jechuudha. Taateen sun otoo hin ta'in dura koonsartii tokko Ameerikaa irratti Osfaanaa bara 2018 dhufu kanarratti akka hirmaadhuuf gaafatameen ture. Sana waraqaa sanarratti waan si hojjechiisa jedhee paaspoortiin gosa bira ture. Namni tokko waraqaa malee akkamitti akka biyyaa bu'u hin beeku. Warra sanaaf deebiin kanadha. Yoon galee deeme yoon galee Oromiyaa irratti Oromiyaa biyya abbaa kun galaa abtaamu. Galatoomii. Caalaa Bultumee hedduun si galateeffadha. Egaa gaaffii hedduu siif hin qabu waanuma amma haaluma Afrikaa kibbaatti ta'e kana ajjeechaan obboleessa keenya Mahammad Sayyid irratti anas qaanqee shoos baay'ee na gaddisiise. Wanti kun gara uummataatti dhufee akka qulqullaa'uu qabu waan ta'e maqaan kee dhahamee jira. Ati artistii Oromooti. Amma sirra deddeebi'eedhumaan jechaa jira. Kanaaf hangama kanatti si afeere. Meeqa biraa atillee waan haasoftu keessatti maqaa isaa dhooftee turte. Maqaan nama kanaas yeroo baay'ee sooshaal miidiyaatti gubbaa dhahama. Maammush nama jedhamu kun si wajjin walitti siqeenyi keessan maal? Waan si ajaa'ibu keessaa abtaamu Maammush sanaan gaafa sanaan guyyaa lammaffaa qofan argee hin beekuun illee walitti dhufeenya illee hin qabnu hariiroo tokko illee waliin hin qabnu jaruma kan waliin hojjechaa ture jechuudha. Waadduu kan waliin dalagaa ture isaanidha. Wanti isaan isa beekullee jiru rileeshinii addaan isa faana waliin qabullee jiru. Isa dhiisiti namootuma kiyyayyuu nama koo Oromoo kan ta'eyyuu dubbiseeyyuu waliin hin geenye biyya san keessatti jechuu barbaadeen rileeshinii aniif inni waliin qabnu tokko hin jiru. Caalaa Bultumee hedduun si galateeffadha. Utuu kaatagoorii biraa irratti interviiyuu si godhe waan baay'een si gaafadha waa'ee artii waa'ee walaloo irraa amma garuu waa'ee dhimma tattamaa waan ta'e waa'een Afrikaa kibbaa irraati. Gaaffiif deebii koo asuma irratti raawwadha. Dhuma irratti Oromoodhaaf ergaa qabdu dabarsitee nagaa walitti dhaabna. Gara fuula duraatti immoo sagantaa biraa irratti waa'ee artii Oromoo artistii Oromoo irraa dubbanna. Ulfaadhu. Guddaa galatoomii Habtaamu. Dhuma irratti sabni Oromoo kaabaa kibbatti bahaa dhiyaatti waan kana hordofaa ture. Kun immoo badiin hin qabnee fi haqa dhugaa nama lubbuun badee kanas rabbi haa barbaaduun jedha. Oromoon kana akkana hubatuun abdii qaba. Namoonni waan sana raawwatan ani iddoo sana waan hin turreef nama kana jechuu hin danda'u. Isa sana gumaa nama du'e sana rabbi haa barbaadu. Namoonni yaada gaggaarii yaada jajjabinaa naaf kennaa turtanis galanni keessan guddaadha. Baay'een isin kabaja baay'een isin jaaladhaan jedha. Namoota dogoggoraan yaadota addaa arrabsoowwan garaagaraa haasaa turtanis namni haguma beeku haasaa waan ta'eef dhiifama isiniif godheera jechuun barbaada. Gara fuulduraatti hubannoon ala waa dalaguun waan ta'eef godhamuu qaba. Keessattuu addatti weellistoota Oromoo irratti dhimmi deemu yeroo garaagaraatti weellistoota Oromoo garaagaraa irratti ololli garaagaraa ka'ee haala jibbisiisaa weellistoota Oromoo irratti ta'u jira. Namoota bebbeekamoo Oromoo kan ta'an irratti waan deemutu jira. Oromoon immoo waan kana sirriitti hubatee gadi fageessee ilaaluudha qaba. Wanni xixiqqoon akkasii kun immoo saba diigdi. Lubbuu baay'ee kanaaf immoo rabbi raamataa godhuun jedha. Maatii isaatiif illee hiriyoota isaatiif illee rabbi jajjabinaa kennuun jedha. Nama lubbuu sana wareege immoo rabbi haa barbaadu. Rabbi gumaa isaa baasuun jedha. Kanuma Habtaamu galatoomi ulfaadhu. Hayyee daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show gaaffiif deebii artist Caalaa Bultumee wajjin guyyaa irraa toora skaayipiidhaan goone asuma irratti raawwanna. Dhimmi irratti haasofnes waa'ee Afrikaa kibbaa ilaalseeti. Akka miidiyaa tokkotti waan Oromoo gidduutti deemu waa'ee Oromoof Oromiyaa gama keessanitti fiduuf Qaanqeen Show
toora kanaan caalaa wajjin ara turtii gooneerraa caalaa bultum ates guddaan si galateeffadhaa yeroo gaarii qabaadhu nagaan jiraadhu.